Oh, namanya afaan Faranjii balik lagi. Oromo naman. Oromo agak. Okay, oh sa afaan mo Oromo. Oh, you don't? Not at all? Okay. Namumukhe ka eh. Galanni guddaan isin fahata'uwaan kuni akka kabaja guddaatti fudhata malee akka anaa fi hin beektaa jettaniidhuma beekuu koo ragaa naa bahuudhaaf na waamuun keessanii anaaf waan guddaadha. Beekumsi nama tokko abbaadhaaf waan godhamu qabu yoo namni sarraa waa baratu hin jiraatin baga na gargaaruu dhuftanii isiniin jedhuudhaaf. Waan ani har'a dubbattu waan beekumsaati. Waan beekumsaa. Gochi addunyaarra jiru hundumtuu waan beekuu qaba. Waan beeku sana immoo akkatti beekuu qaba. Namni tokko mana ijaaruu nan beeka yoo jedhe waan manni sun ittiin ijaaramuu fi akka isa kamtu dura akka lafarra dhaabbatu inni taanee maaltu akka ta'u sana beekaa jechaan. Waa'ee beekumsa Oromoo beekuu yoo barbaanne beekumsi Oromoo kuni eessaa ka'eeti maaltu maalirra ijaajjeeti Oromoon akkamittiinitu if beeka akkamittiinitu waan isaa ala jiru addunyaa kana beeka waan jedhurraa akka dubbannu barbaadeetani. Wanni tokko lafa Oromoo keessa qubatu Oromiyaa keessa lafa Oromoon keessa qubatu Keniyaa keessa lafa Oromoon keessa qubatu Somaaliyaa keessa lafa Oromoon keessa qubatu mandarri ani dhaqin hin jiru. Nama Oromoon waa beeka jedhuun namni ani interview hin godhin hin jiru. Wanni asitti biyya keessatti biyya Oromiyaa jennu sana keessatti ammoo raayyaa aseebuutii qabee Machaa Tuulama qabee Sabbogoona qabee Ituu Humbanna qabee Sikomando gadaa Oromoon durittiin bulu territorii gadaa sana keessa jaarsa jira jedhan waa beeka jedhan namni ani irraa waan iyyaafatin hin jiru. Kun hundumti isaa immoo reekoordii durii sanaan qabameeti jira. Gara kaaseeta jechaan sa'aatiidhaan yoo lakkaa'anii sa'aatii 2718 waan ta'utu walitti qabame. Kuni garri caalaansaa Keeniyaadhaa fi Oromiyaa biyya Itoophiyaa keessa jiru kana keessaan. Kanarraan samarii isaa Oromoon bakka hundaatiyyuu wanni inni in common wanni inni hundumti isaayyuu beekuu wanni inni ittiin waa'ee beekumsaa calqabu maali yoggaa jedhanii wannan dhaga'ee walaabu waan jedhan walaabu baay'een keessan walaabu yoggaa jedhanii isa Amaarri katabee walaabu የምትባል ኩሬ ወንዝ ባሌ keessa jira jedhanii alaqaa Taayyeen faan kataban isinitti fakkaata. Isaanii beekaas haa ta'uu waldhaalanii waan hin beekne kataban. Walaabu jechaan waan lafa kanarra jiru laga miti haroo miti. Walaabu jechaan yaada. Yaada uumamaati. Maaliif Oromoon walaabu bishaan ganamaa bishaan uumamaa jedha. Ganama jechuun afaan Oromootti calqaba origin bishaan originii jechuun. Akka Oromoon jedhutti otoo addunyaan kun hin uumamin dura bishaantu turee jedha. Bishaan kun immoo bakka lamatti addaan bahaa. Walumatti qabaa bishaanni kun bishaan gubbaa bishaan goodaati. Maqaan isaa walitti garuu walaabu jedhama jedha Oromooni. Waa'ee bishaan kanaa
Akkamittii fi akkamitti bishaan kun egaa uumama dura bishaan ture jechaadha. Otoo homti tokko hin uumamin walaabuu Baalee keessatti uumamuu dhiifnaan waaqa malee bishaan kana dura homtuun jiru jechaadha. Uumamni ganaan calqabame jechaadha. Bishaan gubbaa bishaan goodaa kun bakka lamatti baheeti jira. Akka kunoo killoo lama killoo walitti gombifamee wahiitti jira. Inni gubbaas bishaani, inni gadii kunis bishaan. Oromoon kanaan walaabuu jedha. Irran isinii deebi'aa walaabuu bishaan ganamaa, bishaan uumamaa jedha. Waaqi otoo homaa uumuun calqabin bishaanuma gubbaa kanaa fi bishaan goodaa kanatu addaan baase. Bishaan gubbaa kana bakka sadiitti baase. Bishaan goodaa bakka lamatti baase. Walitti meeqa? Kanaan yaayyaa shanan jedha Oromoon. Yaayyaa shanan jechaan yayyaba shanan jechaan. Yayyaba shanan jechaan yaayyi jechuun wayi tokko akeeke jechuun. Lafarratti Oromoon hoggaa mana ijaaru muka wayii qofoo asitti qofa'eeti asitti funyoo hidhanii akkanattiin complete circle around it hojjetu. Na inni lafarratti complete circle hojjetan suni yaayye yookiin yaayyuu jedhama. Yayyaba jechaan immoo afaan faranjiitiin foundation yookiin fundament akka jechuudha. So kan waaqni fi waan uume yayyabee waan shanan kanaanii jechaan. Ka olii kuni sadii jenne, sadan kun maali? Egaa bishaani jenne waan olii kan. Bishaanumti kun bakka sadiitti bahe. Tokko bishaanuma sana ta'e lammeessoon ka asii ol qoolloo jedha, dachiif qoolloo jedha Oromooni. Dachiin kana qoolloo jechaan qola kana ol arginu samaayii jechaadha. So bishaani qoolloo sana yookiin samiidha. Kaan immoo waan qoolloo kanatti galu. Ka akka urjii, kan akka ji'aa, kan akka aduu, kun hundumtuu wali qoolloo kanatti galu. Yoo kun bishaan tahee, kuni qoolloo sana tahee, kuni waan qoolloo kanatti galu akka jechuuti. Bakka sadiitti baasee hoggaa jennu akka ana achirratti kaa'e kana sadii godhe jechaa otoo hin ta'in waan sadiitu waan kana keessaa bahee jechaadha. Kan dakaa kun immoo bakka lamatti bahee gami tokko lafuma gogaa kana tahee gami kaan immoo lafa bishaan tahe. Na kuni akka Oromoon jedhutti gaa waan waaqi ittiin uumaaf uumama isaa yayyabeedha jechaadha. Kanaan hin dhumne uumuun waaqaa kanaan hin dhumne ka inni ittiin yayyabame garuu kana jechaadha. Mana kana hoggaa ijaartanii dura yayyaba isaatii ijaartan. Isarratti waan hedduun wanni ijaaramu immoo wanni dhufu jira jechaadha. Kanaaf iyyuu gara fuulduraatti waan kaanii hoo akkamittiinitu uume Waaqayyo isa jedhutti hin deemnaa. Sana dura garuu waan yaayyaa shananii kana irraa akka dubbannuuf fedha. Oromoon mana ijaara. Hoggaa mana ijaaruu manni isaa kun dallaa qaba. Dallaan isaa karra qaba. Manni isaa balbala qaba. Manni kun naannoodha yeroo hundumaa hundumti keessa manuma naannoo keessatti dhalatanii warri baadiyyaadhaa dhuftanii manni naannoodha. Keessi mana kanaa gami tokko bakka sadiitti bahee gami tokko bakka lamatti baha. Mana aadaan Oromoon ijaaru duriin isinitti maa jira? Yoo har'a baadiyyaatti waan akkanaa jiraachuu baate aadaa badde nu agarsiisa malee wanni sun sirrii miti jechaadha. Manni Oromoo akkanatti wanni ijaaramuu fi as keessa ijoollee durbaa hin heerumintu bula. As keessa ijoollee durbaa hin heerumintu bula. As ijoollee dhiiraa hin fuudhintu bula. As abbaa manaaf haadha manaa abbaa warraaf haadha warraatu bula. Kuni badaa yookiin gorroo duuba yookiin
Oromiyaa bakka adda addaatti afaan adda addaatiin himu lafa keessummaan taa'udha. Kun immoo lafatti waa bilcheessan. Amma akkas jechaanii gamni tokko 3 gamni tokko 2 seera maaliitiin ijaarame? Seera yaayyaa shananiitu replikeet godhaa jira jechuuf. Oromoon horii horata. Horii inni horatu bakka lamatti baasa. Akkuma sila manas bakka lamatti baafne, walaabuu bishaan gubbaas bakka lamatti bahu, bakka lamatti bahaa. Qeencaaf kotteedha. Qeensa laftitti jedhan isin jira. Qeensaaf kottee yookiin horii qeensaatiif horii kottee. Horiin qeencaa bakka 3tti baati. Looniif hoolaaf reettiidha. Horiin kottee immoo fardaaf harreedha. Gaangoon seeran qabdu farda jalaan bishaan dhugdii jedhan. Gaangoon seeran qabdu. Kuni amma gamni tokko 3 gamni tokko meeqa? Walitti meeqa? Wanni kanas kana keessaa horiidha wanni Oromoon jedhuun jira kana ala. Amma sareen jirti, sareen horiidha. Adurreen jirti, adurreen horiidha. Gaalatu jira. Akka aadaa Oromootti gaalliif, adurreeniif sareen bineensa garaa warraa jedhama. Yookiin immoo kottee qeenca shananii jedhama. Kanaaf iyyuu Oromoon kan amma gaala foon hin nyaannee fi akka duriitti amma waan hin qabu biyyi addunyaan jijjiiramaa jirti rakkinnis baay'atteetti. Garuu akka seera Oromootiif otoo ta'ee warri kun bineensa garaa warraa jedhamu malee horiitti lakkaawaman. Kanaaf iyyuu Oromoon horii ogaa arkuu akki ilaalcha isaatii sunis deebi'ee gamni tokko 3 gamni tokko 2 ta'ee seeruma yaayyaa shananiitiin bakka sanatti galaa jechaadha. Booyyeen horataa Oromoon. Horii mana horii waan Oromoon horii jedhuun duwwaa lakkoo hin malee. Indaaqqoo itti dhufna indaaqqoo fa'a. Indaaqqoon kunooti. Oromoon akkuma waan saree waan adurreetiif waan gaalaarraa dubbanne wanni inni hin nyaanne waan baay'eetu jira. Oromoon hanga Xaaliyaaniin biyya sanan dhufinitti Oromoo duwwaa miti Amaarri lukkuu yookiin indaaqqoo amma jettan kana hin nyaatu. Nyaatan. Dooroo wanni jedhame Xaaliyaaniitu fide. Fakkeenyuma isaatiif akkasinii galu gochuudhaaf dooroo jechuun kun afaan Xaaliyaaniiti. Malee lukkuudhaafuu afaan hin qaban. Xaaliyaaniin yeroo waxii manni soosii lukkuu tolchu timaatimiidhaan tolcha. Tomato. Na timaatimiin suni pomodoro jedhama afaan Xaaliyaanii. Pomodoro jechuun isaan dooroo waxi jechuutti fakkaatee dooroo waxi jedhama. Pomodoro jechaan afaan Xaaliyaaniitti timaatimii jechaan. Isaan tomato sauce iyyuu miti. Pomodoro jechuun timaatimii dhuma. Pomodoro. Dooroo wajjin homaa walitti hin qabu. Timaatimii dhumatu maqaan isaa compound nounidha. Pomo and doro. Isaan garuu lukkuu kan keessa jiru lukkuudha. Kan itti waan ta'u waxiidha. Kanaafiyyuu dooroo waxii ta'uu qabaa jedhanii dooroo waxiin Xaaliyaanii dura Habashaan dooroo waxii hin beeku. Nyaanne hin jiru. Kana yoo if you meet some of their intellectuals who are honest and if you know how to talk to them, they will admit dhugaa ta'uusaa isinitti. Oromoonis hin nyaatu waan koola qabu waan barrisu hin nyaatu Oromoon. Waan barrisu jechaan qurxummiyyuu dabalate akka aadaa Oromoo duriitti waan koola qabu waan barrisu hin nyaatu Oromoon. Kanaafitu wanni inni hin nyaannee fi
seera yaayyaa shananiitti galuu kan didu keessa tokko lukkuu kana waanii kana maani allaatti maal waan koolaa kanatu seera yaayyaa shananii diddi akka namaatti akka bineensaatti kilaasifaayi akkan goone akka namaa miila lamaan deemti. Akka ishee immoo bineensi gara biraan waanii ofirraan qabu baallee ofirraan qabu. Baallee kana shimbira duwwaatu qaba. Shimbira jechaan waan barrisu duwwaatu qaba baallee akkanaa. Malee wanni hin barreefne waan akkanaa hin qabu. Kanaaf iyyuu Oromoon wanna kana akka lafa ishee kaa'u dhabeeti kilaasifaayi godhuu didee akka waan didduu wayiitti ilaalee namni ishee nyaate iyyuu didduu akkan taaneef laguu itti awwaaji. Wanni waan koola qabu lagatanii fi kanaafi garuu kilaasifaayi seera yaayyaa shananiitiin immoo waan ishiin lakkaawamuu yookiin kilaasifaayi ta'uu qabduu fi maal godhee warra risaa warra jedhan beeytu risaanii allaattii qilleensaa jedha Oromoon risaadhaan. Allaattiin qilleensaa kuni waan du'e nyaatu yoo ofii ijjeesse malee waan du'e nyaatu akka Oromoon jedhu isinitti maa jira ani isaa nyaatu sin nyaanne sin arginu waan Oromoon jedhu isin agarsiisa dhugaa immoo garuu isaa shimbir buteessa jedhan iddoo baay'eetti risaa kanaan shimbira buta gadi dhufeeti shimbira naannaa kana jirtu butata እና risaa kanaani allaattii qilleensaa jenna dur waggaa ijoollee allaattii qilleensaa lafa dhaabii jirbii takka jaachi sirbi jennee akkana uutaadha. እና allaattiin qilleensaa kuni ol fagaateetu gala. Gidduu kana warri jiran immoo allaattii raqaa jedhamu. Allaattii raqaa jechaan domboofaa, gogocorofaa, rumichafaa warra waan du'e nyaatu. Allaattii raqaati warri kun warri iddoo kana gidduu jiran kana gadi sanaa ol warri kana gadi jiran immoo shimbiruma jedhamu. Shimbirri kun didiqqaadha akka allaattii kaanii hin guddatu. Yoo si amma qilleensa keessa meeqa jira? Sadii. Lafarra immoo ka akka babboo allanaa ka akka uummoo ka yoo cinqate malee ka'ee barrisuu hin feene ka warra akka guchii warra akka maalinni maqaan isaanii akka babbadeera kan yoo rakkisan malee hin barreeffne immoo jiru isaan allaattii lafaati. Allaattiidhuma lafaati. Allaattii fardaa kan jedhanis allaattiidhuma lafaati. Allaattiin galaanaa immoo daakiyyee jedhamti. Yoos lafa kanarra meeqa jira? Qilleensa keessa meeqa jira? Kunoo akkanatti seera yaayyaa shananiitti galche kanas isiniin jechuudha. Waan shanii kuni gami tokko sadii ta'ee gami tokko lama ta'u kuni waan Oromoon argu hundumaa keessatti lafinni itti mul'anne hin jiru jechuudha. Yoos ammoo nannuma namaa yoo fuune namni miilli isaa lama harki isaa lama mataa tokko qaba. Innaa namumtuu ogguma dura yayyabamu seera yaayyaa shananiitii yayyabamee jechaadha. Kan namaa asumatti hin dhaabbatu itti darbina booda garuu fakkeenyumaaf akkuma harka lama qabaa mataa takka qabaa miila lama qabaa jechuudhaan innis shanumatti lakkaawamaa jechuudha. Seeruma yaayyaa shananiitiin bu'ee jechaadha. Oromoon hoggaa mana ijaaru ammoo utubaa kanatti jira. Utubaan kun iddoo baay'eetti dongoraa jedhama. Dongoraa waaqaa waan jedhamus jira booddee inni yoo waan gara biraa irraa dingata ka'ee dubbanne dongora Oromoon akka inni itti biyya lafaa kana argu akka faranjiin itti nu barsiisu kanatti miti. Akka Oromootti lafti dongoraan lafti amma akkanatti agarsiisuun hin danda'amu. Oromoon lafarratti arga waan kana. North, East, West, North, South yoo lafarratti duroo gootan sentarii isaa keessa yoo utubaa tokko dhaaban otoo utubaan sun dheerinni isaa
baay'ee dheeraa taanaan asiin lixee karaa godaa bahee akkana deeme. Inni sun dongoraadha. It's an imaginary line in the center. Isini galeera lafarratti north east la north east qaba, south east qaba, east east qaba, west east qaba. Gidduudha ammoo waan keessa gadi bahuu qaba. Kanaafuu orientationiin inni kan Oromoo lafti akka waan filaatii taatee keessa wanni keessa gadi bahu jiraatee mirga bitaa olii gadi waan qabu wahii takka imaajin godha Oromoon jechaadha. Kana kompiitarii irratti yoo hojjetanii agarsiisan malee xiqqoo nama addisa. Hoggaa mana ijaaruu dongoraa kan dongoraan kuni akka dongoraa waaqaa sana hoggaa manni ijaaramu. Ka gidduu dhaabbatu sentarii manaa ka dhaabbatu dongoraa utubaa kan. Utubaa kanarratti kan asii gadi bu'u kana kan irra kaa'ame 5. Inni asitti hidhan qaysi manaa kunis inni gurguddaan 5 gidduu jabeessuudhaaf wanni itti dabalan jijjira. Akka aadaadhaaf garuu 5 kun hafuu hin danda'u. Yoo akka sana ta'e manni lafa isaa otoo hin ta'in guutuu isaas seera yaayyaa 5 of keessaa qabaa jechaadha. Utubaan kun immoo mallattoo waan baay'eeti. Tokko dongoraa waaqaatti jennee waan waaqaa ofitti qabu. Durbi hoggaa heerumuuf jettu waan dhaammatti sirba sirbitee mararoo hoggaa dhaammattu yaa utubaa mananaa anoo sittan hirkadhaa maaliif na jalaa jigdaa. Yaa gurguddaa mananaa anoo sittan himadhaa maaliif na jalaa diddaa. Abbaadhaan jedhi soo kun simboolikadii kun abbaa fi waaqayyoon ripirezentii godha mana tokko keessatti jechaan. Isin ganama simboolii isaas. So waanuma yaayyaa 5 waanuma 5 deemu kana akka keessa deddeebinuufi. Yoo kun ta'e Oromoon immoo ifii isaatiiyyuu hin qubata. Qubatee jira amma lafa nuyi Oromiyaa jennu kana akka amma kukkutanii kijibaanii ameebaa fakkeessan kennatu akka Oromoon dur itti argutti Oromoon gadaa 5 qubata. Gadaan 5 inni qubateen kuni lafa Oromiyaa kana ka amma faranjiin Great Rift Valley jettu Oromoon riphaa jedhuun riphaa lafa kanaatu bakka lamatti addaan baqaysa lafa Oromiyaa. Gammi sun warra gama lixa biiftuuti. Aduun asiin baatee asiin lixxiimi. So gammi kun amma isaan Arsii Baalee Maasiif jedhani garuu akka Oromoon dur beekutti gubbaan kun raayyaa Aseebu jedhama. It's an independent Gadaa territory. Raayyaa Aseebu. Iddoon kun Maccaa Tuulama jedhama. It's another independent Gadaa territory. Self-ruling independent Gadaa territory. Kagadii kun immoo Sabboo Goona jedhama. That's also independent self-ruling Gadaa territory. Ka iddoo kanaa kun immoo Arsiidhaaf Baalee waliin qabatee Siikoo Mandoo jedhama. It's an independent Gadaa territory. Ka Hararii fi Southern Walloo hanga ga'u kanatti qabatu immoo Ituu Humbanna jedhama. Oromoon mooyitii sistemiidhaan ejjeta. Mooyitii sistemii jechaan bakka lamatti ba'a. So raayyaa Aseebu, Maccaa Tuulama, Sabboo Goona, Ituu Humbanna, Siikoo Mandoo jedhee akkanatti addaan babaasa. Gidduusaa kana kan addaan baasu gamana 3 hambisee gamanatti 2 hambisee kan gidduusaa addaan baasu Rift Valley. Rift Valley yookiin riphaa lafaa. So gammi kun meeqa? Gammi kunoo 2. Walitti meeqa? Qubtummi isaa seera yaayyaa 5 sanaanitu
yayyabamee kana quba qabaadhaa jechuudha. Inni kunis ayyaanuma shananitti deebi'e. Gami kuni aduun karaa kam seeni? Karaa kana seeni. Karaa kam baate? Karaa kana baate. Oromooni lamaan gamana jiru kanaani bareentuedha. Sadan gama jiru kanaan immoo Booranaedha. Amma warri waa'ee taarikii Oromoo tsaafna jedhee kijibu warra akka Laqaa Taayyee fa'aa warra akka kijibaadhuma oduudhaan deddeemu kana yoo laaltanii ቦረናና በሬንቱ የኦሮሞ ልጆች ሁለት ወለዱ ከነ ከዋን ጀርኩን ኦቦላ ዳለቴቲ ታሪኪ ደጀደኒ ክጅቡ ወሪኩን መቃነ ማሚቲ ቦረና በሬንቱ እቻን መቃነ ማሚቲ ቦረና እቻን ቦሮ አና እቻን ቦሮ አና ገባበት ደኒሮ ያመን ቦረና ታመለ ቦሮ አናዳ kunimmo barii aantuudhaa fi boroo aanaadha. Manni boroo beektu waan beektu boroo jechaan manni duubis girgiddaasaati. Karaan keessaas girgiddaansaa lafti dhirsaaniitiin ciisan gara westiitti jiru. Maaliif orienteeshiniin balballi istiitti jenneeni keessasaa kunila girgiddaan kuni boroo jedhama keessisaas gudduubisaas boroo jedhama. Boroo aana jechuun directioniidha himaa jira malee maqaa ilma Oromoo miti kana quba qabaadhaa jechuudha. Inni jibu maqaa ilma Oromoo miti. Bareentuunis maqaa namaa miti barii aantuu jechaadha. Kunis ni galeera yoo ta'e from the very beginning egaa taarika Oromoo kan isaan katabuu calqabanii from false premises dha jechaadha. Maaliif nama hin taane waan isaa otoo hin beekin nama jedhanii taarikii nama jedhanii taarikii kana katabanii kanaafiyyuu useless. Oromoodhaaf wanni isaan katabanii wanni nuyi isaan irraa eegnu hin jiru jechuudhaaf. So qubtummi Oromoo seera yaayyaa shananiitiin kana fakkaataa jechuudhaaf. Amma sila yaayyaa shananiin Waaqayyo waa hundaa yayyabee jenneen. Waaqayyo garuu waa hundaayyuu shananuma kanaan akkanatti uma facaasee dhiise bakka shanitti baasee facaasee hin dhiibne. Warri kiristaanaatiif warri Islaamaa Waaqayyo guyyaa jahatti waan hundaa uume guyyaa torbaffaa boqotee faaja'anii dubbatumi. Oromoon waaqni kan Oromoo kun waa hin jarjaru. Guyyaa jahatti miti kan inni waan kana hundaa tolche inni guyyaa 27tti tolche. Guyyaa 27tti inni tolchu kuni waan inni oggaa tolchu guyyaa tokko duwwaatti fudhateetu jira. Waan 11 guyyaa tokkotti tolche. Waan 5 immoo guyyaa 2 itti fudhate. Asii amma kan argitan caaraa, sorsa, arba, gardaaduma, gidaadaa, rubruma, ruuda, algaajima, walla, lumaasaa, rubruma jedhu kuni tokkotu irratan se'a. Guyyaa 11tti ayyaana takkaan takke waaqi wooma tokko guyyaa sana guyyaa tokkotti waan inni hojjetee fixee agarsiisa. Warri lamaan kun immoo areerii duraa areerii balloo, adulaa duraa adulaa balloo, bitaa qaraa bitaa ballaa, basaa qaraa basaa ballaa, maganeetti jaaraa maganeetti biriitii akkan jedhan kun immoo waan guyyaa lama waaqarraa fudhate waan inni guyyaa lamatti tolcheetti jira jecha. Warra kana immoo waan lama immoo guyyaa sadii itti fudhate. So salbaan duraa salbaan ballaa salbaan dullacha garba duraa garba ballaa garba dullacha kana guyyaa sadiitti waan itti fudhateetti jira waan inni tolchee jechaan. 11 fi 10 walitti meeqa?
digdamii tokkoof jaha meeqa? digdamii torba. Guyyaa digdamii torbaan kanattiti Waaqayyo waan uume hundumaayyuu qulqulleessee baallutoo nafin, mukitoo nafin, marratoo nafin, bineensotoo nafin, wanni galaanatti galus maaliinis wanni har'a arginu addunyaarra jira jedhanii dubbatan kun hundumtuu guyyuma 27 kana keessattitu hojjetamee dhume. Waaqayyo gaafa guyyaa 27ffaa guyyaa bitaa qara hoggaa waan hojjete kana ilaaluuf jedhu wanni tokko bishaan goodaa keessaa wanni inni hin uumin takka bishaan goodaa keessaa ka'ee bahe. Wanni kun horo jedhan. Horo kuni bishaan goodaa keessaa bahe. Amma warri kiristaanaa Waaqayyo biyyoorraa akkana dhandha'anii hafuuratti baafate jedhan sun waan ijoolleetti himanidha malee odeessan miti. Namni kuni hoggaa waan amma namni makiinaa tolcha. Makiinaa hoggaa tolchu makiinaa waa hundumaa karburaatoor, depuraatoor, waan injin, moolii, waan achi keessa jiru hundumaa tolchee gatti galchee booddee qulfii hoggaa bahu dhahu mootarii ka'a miti. Sagalee mootarii sanaa namicha tolchee. Sagalee jecha beektu qooqa mootarii sana makiinaa sana namichatu tolche hin tolchin. As a result of the totality sagaleen sun dhufame. As the result of the entire creation namni wanni nama fakkaatu yookiin namni kuni bishaan goodaa keessaa bahee hoo rabbiin garagalee mil'atu mil'uu waaqaatiin bakka lamatti tarsa'ee gamni tokko dhiira ta'ee gamni tokko dubartii ta'ee akkas jedha Oromoon malee lafee waan cinaachaa tokko bitaa kana baasee shukuumee maal godhee nadheen tolche hin jedhu. Dhiirriif nadheen waanuma tokko tuuhuu bakka lamatti mil'uu waaqaatiin addaan bahee jedha Oromooni. Ishee kanallee yoo waa'ee gender equality fi itti dhimma bahan faranjii wanni kuni otoo mil'uu waaqaatiin addaan hin bahin dura ifii alaa fedhiin qabu. Ifii alaa fedhiin qabu jechaan fedhiin inni sila alaa qabaatus isuma keessa jira. Akka dhiiraatti ifii alaa fedhiin qabu, akka dubartiittis ifii alaa fedhiin qabu, lachuuyyuu isuma keessa jira jechaan. Isa keessa jira jechaani waan lachuu qaba jechaa miti. Mil'uu waaqaatiin hoggaa addaan bahu sana wanni gama tokko dhiira taasisee gama tokko dubartii taasisu hoggaa addaan bahan dhufee jechaa. Namni kun hoggaa bishaan keessaa bahu seera yaayyaa shananii duwwaa otoo hin ta'in seera ayyaana 27 sanas ifirraa qaba. Maal jennaan miila lama qaba, harka lama qaba, mataa takka qaba. Meeqa? Inni kun yayyabasaati. Miila lamarraa quba meeqa qaba? Harka lamarraa quba meeqa qaba? Mataa kanarraa qaawwaa meeqa qaba? Qaawwaa 7 qaba. Seera yaayyaa shananii complete seera uumamaa represent godhuudhaafitu uumamee jedha Oromoon. So horo maqaan nama kanaa Oromoon horo jedha. Horo jechaani maqaa namni takka ittiin waamamus ta'uu danda'a yookaan immoo nama waan jiru uumaa jiru nama jiru kana hundumaa hore jechuus hin ta'a jechuudhaaf. So kuni horo hoggaa lamatti ba'an egaa horoodhumaaf hortuu ta'u jennee. Okay. Amma gaa waan uumamaa waan yaayyaa shananii waan ayyaana 27
akka uumamaatiin himneerra. Wanni kun akka uumamaa duwwaa waan himamu otoo hin taane akka dhibiitti simuun silaanuma danda'ama. Oromoodhaaf kan inni ittiin beekumsa Oromoo maal fakkaattii ishee jettu deebisuudhaaf hanga ammaatti waan argine egaa waan yaayyaa shananiitii fi waan ayyaana 27 kan. Kanarraa kan hafe Oromoon gadaatti bulaa. Gadaan kun hoo seera maaliitiin yayyabame isa jedhu akka ilaallumoon fedha. Gadaani akka sila dubbannetti Boorana gammi jenne sun, Boroo'aana gammi jenne sun raayyaa aseebo ta'ee Maccaatu lama ta'ee Sabboogona ta'ee meeqa ta'ee sadii. Gamana Siikoo Mandoo jira ituu humbanna jira jenne lama meeqa ta'e walitti shan ta'e. Gadaa tokkoon isaa fudhanneetti mee gaduma Sabboogona gadaa Maccaatu lamas fudhachuu hin dandeenya kan amma qoratamee beekamu Sabboogona kana waan ta'eef Sabboogona kuni akka inni itti ijaarame gadaan isaa akka inni itti ijaarame maal ta'eeti seera yaayyaa shananiitti galaa isa jedhu laalla. Asii wanni argitan kuni Abaacaa abbootii gadaati jennu. Maaliif gadaa keessatti yoomiyyuu abbootiin gadaa nama shantu jira. Maaliif gogeessi hundiyyuu abbaa gadaa kanuma ofii qaba. Al tokko sana keessaa isa tokkotu biyya bulchaa abbaa bokkuu ta'e biyya bulchaa jechaadha malee gadaa warri kun gogeessi kun shananuu ofiin of bulcha. Gogeessi shananuu if keessatti ifii of bulcha. Abbaan gadaa yoo isaanii waan nu dhibe jira kottuuti waan nu laali jedhanii waaman malee abbaan gadaa bira dhaqee dubbii isaanii keessa seenuu hin danda'u. Qaalluu yoo dubbiin hammaatte dhuftee isaanumtii dubbii akkanaa hammaattetii duriin jirreetu nutti dhufeeti dubbii kana mee falatti nuu fali jedhanii yoo galma warra qaalluutti isaan yookiin qe'ee warra qaalluutti hin geeffatin lakkii nuhitu isin bulchaati dubbii keessan ilaalla jedhee namni seenuu danda'u hin jiru akka seera Oromoo durii. Kanaaf iyyuu gogeessi kun tokkoon isaa self ruling entity. Gogeessi kun waanii qaba. Walaannaaf qadaadduu qaba. Walaannaa jechaan warra walitti aanuu fi warri walitti aanu waliin jaallatu. Ijoolleen walirratti dhalatte amma dabaloo jedhani waliin jaallatu. Abbaan kuni warra isa ajala jiru kanaafi walaannaadha. Waliin morkiti. Inni kana jala jiru immoo kanaafi qadaadduudha. Kuni kanaaf qadaadduudha. Kuni kanaaf walaannaadha. Kuni kanaaf walaannaadha. Warri walitti aanu kun walii walaannaadha. Kanaafiyyuu shanan kana amma walaanna qadaaddu jennee yoo naannofne walaanna sadiif qadaadduu lama argina. Yookiin immoo qadaadduu sadiif walaanna lama argina. Depending on where you start. Lafa lakkaawuu calqaba irratti depend godhe. So shanan kun walaannaaf qadaadduun bakka lamatti bahee seeruma yaayyaa shananiitiin yayyabame gadaan tokko jechaan. Gadaan kun asii ka'ee addana hanga ga'utti ganna 8 waggaa 8 asii ammasiitti waggaa 8 jedhaan deema. Hamma dhufee as ga'utti waggaa 8 lakkaa'ee waggaa 40 ta'a. Dalgi isaa tokko. Waggaa 40 yoo ta'e egaa 6 fi 1 gidduu ganna 40tu jira jechaan. Irraan gadee kana wanni argitanii luba jedhama. Luba abbootii.
jaha ilma tokkooti, afur ilma jahaati, lama ilma afuriiti, torba ilma lamaati, shan ilma torbaati, sadi ilma shaniiti, tokko ilma sadiiti, jaha ilma tokkooti. Akkan abbaaf ilma ta'aa deema wanni kun. Abbaaf ilma gidduu immoo waggaa 40tu jira. Waggaaf wanni gadaa irratti namni baay'eedhaaf hin galle abbaaf ilma gidduu akkamitti waggaan 40 jira yoo jedhan, yoo abbaan gaafa ilma sana dhalchu yookiin intala sana dhalchu inni waggaa 60 tahe, mucaan gaafa dhalate waggaa 20, guyyaa dhalate sana inni waggaa 20. Maaliif jennaani social age jedhama kun. Abbaarraa fagaachuu qaba waggaa 20. Yoo abbaan gaafa mucaa kana dhalchu waggaa 70 ta'e, mucaan gaafa dhalatee waggaa 30 ta'e dhalate. Amma warra kanatti gadaa keessaa bahan hariyaa tahan ni jiru. Maaliif akka dhalataniini gadaa waliin silaa 40 maruu malan sana waliin maruu waan hin dandeenye. Maaliif gaafa dhalate yoo waggaa 20, warri isa dura dhalate waggaa warri inni waliin dhalate yookiin isa darban yookiin booda tafanii innama kophuma deemee gadaa keessaa bahaa jecha. Isheen kun xiqqoo jajjabduudha, booddeedhaan itti falattu. Haa ta'u malee abbaa fi ilma gidduu gadaa waggaa 40 jiraa kana quba qabaadha. Akka amma namni takka takka odeessutti gadaan gaafuma dhalattee qabdee numa deemtii hin dhaabbattu wanni jedhan hin jiru. Gadaan gaafa yayyabamtee qabdee waggaa 40 si'a 9 martee hin jaatamti jechaani. Amma akka afaan Booranaan haasa'aa jira, soraan na gargaaru malee. Jirmi hin jaatame yoo jedhan, jirma wayii muka wayii ibiddatti kaa'anii otomatti tuqatanii yoo boba'ee citu, yoo boba'ee dhabamu jirmi hin jaatamee jedha. Hin jaatamee jechaan nyaatamee dhumee jechaan afaan seedaati. Hin seedatan jechaani Oromoon waan tokko waan jechuun feena jira. Warri kun hin dhume hin obba'e jechuurra wayirraa dabsanii hin nyaatame jechuurra hin jaatame yoo jedha afaan seedaan. Waan seedataniif afaanuma Oromoon waan jedhu, namni waan afaaniin hin laganne harkaan hin lagatu yookiin ammoo hojiin hin lagatu, waan afaaniin hin laganne. Kanaaf didaa yoo amma haadha kee akkana ta'e maal jedhan kana, namni waan afaaniin hin laganne hojiin hin lagatu jedhee sana didaa fi dhowwa. Kanaaf dhowwa hin dhowwa Oromoon waan akkana. Maaliif seerri arrabaatii fi seerri billaan nama diranii tokko Oromoo biratti. Namni arrabaan nama diree fi namni billaadhaan nama diree seerri isaa tokko. Maal jenna, waan qarri qabu qarqarri qaba, waan hayyuun qabu makkalli qabaa jedhe seeratu. Waan arrabi kuni akkuma billaa sana uree nama seena. Arrabi hamaan. Kanaaf iyyuu arraba akka billaa uree nama seenu, kanaaf seera billaa tokkuma taasisee jechaadha. Amma kun asii ka'ee hamma asiitti eega ganna 40 ta'e, asii ka'ee hanga as gahutti amma wanni nuyi goone yoo asii kaane baa jalatti mareemi hanga 7 deebi'ee baa jalatti marutti deemne amma saayikiliini hobbaate jechaadha. Mara dide maree amma asii ka'ee 7 deebi'ee hin jiru kana gidduutti amma dhufee as gahutti meeqarratti deebi'ee yoo jettan
tokko lama sadii afurii shanii jaha torba saddeeti sagleessoo irratti deebi'e abbaa salgaffaa irrattitu sagliin itti marte gadaa sanatti sagliin martee jechaan kana amma mara dide hin maruga amma afaan faranjiitiin dubbanna yoo jedhan gadaan sunuu kiraayisis seentee jechaan amma gadaan kun akka dhufe kanatti itti fufuu hin danda'u deebi'ee adjusted waggaa dhibbas asii ka'ee hanga asitti waggaa 40 eega ta'e hanga asitti sagalsii 40 meeqa waggaa 360 gaafa yayyabameettitu gadaan 60 laayifiin gadaa tokko waggaa 360 akka kanattiini sagli waan jedhantu jira sagliini silaa duraanuu dubbachuu mallee duruma iddoodhuma duraatti deebi ya'a boorana amma gaa kun asii ka'ee hamma asiitti 61 jechaadha kun waggaa 360 laayif saayikilii gadaa yayyabamee 61 jechaan yoo akkas ta'e oromooni gadaan hanga har'aatti yayyabanii 60 meeqatu jira jedharee waan jedhu laalla amma gadaan nuyi amma keessa jirru gadaa booranaa jedhu gadaan booranaa jechaani boorana kunoo kan daarii keeniyaa jiru kana miti kan nuyi dubbataa jirru lafa oromoon qubate keessa lafti booranni hin jirre hin jiru warri amma booranas jennee warday jennee maalirraa dubbannu kuni maqaa gosaa miti maqaa period of dominancy tu dubbataa jira periodiini eega 1631 aansee hanga amma jirruutti waggaa 360 kan isin dinqooni ani waan kana akkanatti hin goone waanuma dabbasaa guyyootiif bulee guyyoo jedhanirraa ka'een waan kana arabic numeralsitti kenne garuu akkuma sababaa ta'e 1631 tti yonnaa waggaa 360 itti dartan meeqa dhufu 1991 dhufu jecha 1991 jecha kana jechaan gaafa wayyaaneen biyya fudhata gadaan 60 by the way this is just a coincidence ani I never thought of it akkuma kana kanatti himame you can check it wani asmaroomirra ilaaluu dandeessu asii aansa zartiwaanii kanarraa aansa kanaaf iyyuu anis isumarraa aanseen 360 itti daree jennaan the result was 1991 taanaan sodaadheetanii to the present day anyway booranni 1631 kana irratti eenyurraa fuudhe gadaa wanni jedhu immoo yoo laallee warday warra jedhanirraatu fuudhe warday maqaa gosaa miti maqaa dominance yoggaa sana warri dominant ta'e itti beekamudha malee jarri har'a ormaa sin jedhanii orma kana immoo gosa isaa yonnaa keessa ilaaltan jaarsoo fa'ii garjeeda fa'ii gosuma oromoo biraa keessa jirtu hundumatu jira lafti isaan amma qubatanii xaanaa gaallaa jedha jettiin faranjiin noorth keeniyaa kana hanga mombaasaatti laamuurra warri qubatan oromoo wardeeyin kan na wardeeyi kun immoo waggaa 360
dominant tahee tureeti. Booranni argaa dhageettii isaa keessatti warra amma lakkaawaa jirru kanaan sidii sagalan jedhu. Kan lakkaa'aa jirru kuni sidii sagaleen. Sidii sagaleen oral traditioniin Booranaa haa jedhu malee gochi nuyi irraa dubbannu kun eessa akka isaan jiran isiniifin hima. Boorana keessa warra jiru yookiin bakkuma tokko warra jiru miti maaliifi jaarsoon amma ituu humbanna keessa jira. Jaarsoon macca keessa jira. Jaarsoon bakka Oromoon qubatu bakka hundaattuu jaarsoo arguu danda'a. Wardeenni kun ammoo waggaa 1271 eenyurraa fuudhee jennee yoo laalle Abroobjii irraa fuudha. Abroobjii jechuun kuni iddoo biraatti ammoo warri gaara Wallagga keessatti Arroojjii jedhamu. Arroojjiin kun gosa Faqaaduu Waaqjiraa fa'i. Arroojjii kana jaan kan warri macca keessa maccituudha. Macca kuni macca warri jaan kan farda domestikeetii godhe maccaa jedhu. Farda yeroo oofa maal jedhuun? Macci jedhu miti. Maccitu jechuun kuni amma it may not amma akkasin yaaddanitti an saayinsiin isinitti himaa jirame waa'ee beekumsa Oromoon isinitti himaa jira. Na wanni Oromoon jedhu kun Oromummaan yoo beekumsa kana keessa hin jiraati waan biraa keessa hin jiru. Namni akka Oromoo tokkootti ofirratti reflect godhuu danda'uuf of baruu danda'uudhaafi beekumsa kana barbaachisa. Amma wanni isaan harka lamaan nurraa muranii akka nuyi of hin argine nu godhaniin maan kana awwaaluudhaan akka nuyi kanan argine godhuudhaan akka otoo ija qabnu lafa hin argine nu godhan kana. Inni kun karaa kana dhufee waan hin jirre odeessa inni kun kana odeessa. Nama kan keessii odeessu yoo siin tahin homaa hin argattuuti. Kai if barbaadanii jechuudhumaaf amma wanni kun waan ittiin if barbaadanii nuyi banneeti amma inni kan I'm an American jedhee addana taa'aa jira. You're not an American, you're lost here. It's good waraqataaf Amerikanii ta'uu dandeessa. But that's not your real self and you should be looking for your real self. And until you discover who your real self is, you will be in a problem. Maaliif warri kaan waan ofii qaba. Ati waan qabdu wallaalteeti addana taa'aa jirta. Kanaaf iyyuu Oromoon hoggaa dur wal abaaru waan beektu wallaalii nama jaayisi warra waan beektu wallaalii. So Abroobjiin kuni waggaa 911 AD qabeeti kasila dubbanne Wardeen irraa gadaa fuudhee jechaadha. Wardeetu Arroojjii irraa fuudhe. Wardee immoo Arroojjiin immoo Maadillee irraa fuudhe. Waggaan inni itti fuudhe immoo kunoo asirratti argitan. Maadillee jechaan namni Dambidolloodhaan dhufe jira as keessa. Dambidollootti Maadilleen jedhan kuni gimbii isinuma jiru. Shawaa keessas iddoo baay'ee jiru. Maadilleen jedhanii nama afaan jijjiiramee Madaallee jedhu. Madaallee jechuun Maadillee dhumu. Na amma awwaalli Maadillee Baalee keessa karaa daarii biyya Karrayyuu kana karaa daarii biyya Guraagee kanarra awwaalli Maadillee lafinni hin jiru. Faranjiin Mudaallee, Mandillee, Mundullee waan akkana jedhanii numa kakkatabu waan isaa garuu namatti himanii Oromoon immoo kan isaan himanne kanaaf iyyuu waan inni ta'e hin beekanii these are pre-Oromo people jedhaniiti kijiban. Pre-Oromo jechaan nuumaan jedhanii nuyi pre-dhasii ammasii jechuudha. So Maadilleen immoo namni inni irraa fuudhee Dhittacha.
Dhibtachi kun maqaa maaliiti? Dhibtacha nama beeku jira? Maqaa mukaati eenyan? Eeyyee dhibtachi maqaa mukaati. Muki sun muka qaalluuti. Dhibtachi dur maqaa warra dominantii tureetis dhibtacha warra waamamu. Isaan immoo kun BC-dha. You know, AD no BC-dha. AD. So 191-dha dhibtachi maadilleetti kenna. Inni immoo eenyurraa fuudhe dhibtachi suuftuurraa fuudhe. Suuftuun immoo eenyurraa fuudha? Muunyoorraa fuudhe. Muunyoon kuni maqaan kun badaa jira amma namni muunyoo kana beeku hin jiru. Boorana keessatti yoggaa ijoollee gubbisanii aliyyoo ala gurraacha yaayyaa muunyoo jedhanii waan achitti dubbatan malee kanarraa kan hafte immoo asitti akkanatti kiroonoolojii gadaa keessatti waan dhufu yoo ta'e malee maqaan kun irraanfatamaa jira jechuudhaafi muunyoo immoo 529 BC-dha fuudheeti asitti nama isa harkaa fuudhetti kennee jechaan muunyoo dura immoo hixoosatu muunyootti kenne. Hixoosni kuni xasaasiin jedhani. Xasaa wanni jedhaniin jira. Arsii keessatti hixoofni kunis iddoo baay'ee jira. Arsii keessatti keessumaayyuu hixoosa jedhanii gosa guddaatus jira. Maqaa lafaatiis. Innis warra gadaa dominantii turan sana keessaa tokko ture. Dhummi isaagaa xayaadha. Hixoofni kun immoo xayaarraa fuudhe. Xayaan kun amma wanni isaanii kijibni guddaan dhagaani sooddoo keessa dhaabbatu Stonehenge jedhan suni kan xayaati. Xayaa kanatu waanii jijjiire. Xayaan waan godhe hoggaa xayaa amma gadaan 9 martee beeka 360 si'a 8 martee sagleessoo keessa jira. Kanaaf iyyuu kan xiyya jedhanii xaya Oromoon jedhu isaan xiyya jedhan kuni dhagaan warri Faransaay wayii qorate they estimated the age of that stone to be about 4,000 years. Chronologiin gadaa Oromoo immoo asirratti akka argitanitti amma 368 yoo multiply gootan maal dhufu? 3,140 or plus minus qabaga maaliif gadaan waggaa 8 waan lakkaa'uu fi could be plus minus. Hataatu chronologiin history Oromoo kana fakkaata. Sagliin hin marte jechuun egaa konseptiin amma irraa dudubbachuu qabnu tokko hin jira. Konseptoota isa duratti dhiibne san. Konseptoota akkamiiti Oromoon jiruu jireenya fa'aa jedha. Jiruun maali? Jireenyi maali? Maaliif jiruu jireenya jedhee lamaan isaa akkuma amma raayyaa asee gummachaatu lama jedhu kanan immoo jiruu jireenya jechuun kun maaliif walitti hidhe? Jiruuniif jireenya maal walitti qabu? Jiruu jechaan maal jechaadha? Jireenya jechaan maal jechaadha? Gadaa jechaan maal jechaadha? Jaatama jechaan maal jechaadha? Ayyaana jechaan maal jechaadha? Saglii jechaan maal jechaadha? Uumaa jechaan maal jechaadha? Finna jechaan maal jechaadha? Horoo jechaan maal jechaadha? Kun hundumti isaa immoo yoo wayi tokko keessa galchine ilaallee wanni inni keessa galu Oromummaa jedhama. Na konseptoota kana beekuu maltanii jechuudhaaf. Oromooni konseptii developmentii siin qaba. Konseptii developmentii inni qabu akka faranjiin jettu kana miti. Faranjiin akka isaan yaadanitti isaan malee namni waan developmentii beeku hin jiru jedhanii yaadu. Oromooni finna'edha.
finna jechaan akkas irratti argitan spellingiin isaa amma deceptiveedha. Finna jechaan fidna yoo amma booranaan finni maal jedhanii waan itti fidaman jedhe waan fidamuudha. Waan finna jechaan waan gubbaa gadi namatti kennan wayii ati immoo ka ittaan